baranyat soqatte subala keessa nyaatanii bariyaa oomee video kana daawwadha sinummaan osoo anarraa himamuu miti rakkoon mee video ya rabbi yalolaan godhe ya rabbi sabiyyoonni daa'imman tun karaa gubbarra gadhee sodaata video kana daawwadha like share godha ya rabbi anillee wayna mudata ilmaan kee way mudata jettee isaan daratti baanii subala keessa nyaata isaanitti natti dhagame video kana yookaan jaaladhee yookaan waan biraati wallahi ani rakkadheellee nama malee garaana nyaata malee sammuu kiyyatti rakkoo ta'aa jiru naan jaalatina ani isin fedhu na jaalatina ani jaalati namummaa raggahamoo hin ga'u akka nama san raggahee jedhe hin beeku inni nama irra jaalata YouTube kanaaf harawataatan subscribe like share gochuun nu jajjabeessa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoota tiyya wallahi har'a wallahi billahi waan garaana nyaatu tuwasna fider wallahi me video tokko fundura kanatti maxxansa me daawwadha wallahi billahi dhuguma sinima yaa obboleeyyan kiyya ilmi namaa ima rakkatalle ilmi namaa akka nama video har'a fidee kanatti rakkate waan argille natti fakkaatu wallahi la azim biyya Afghanistan keessatti rakkoon hagana ga'u ummata muslimaa irratti dhufee ummanni muslimaa akka sarimee ijoollee sabiyyi takka mee laala isinummaan osoo anarraan taane mee isinummaan laala yoo isinitti dhagaamte wallahi la azim mee like share godha yaa abbo manni kun oromoo bichaa ta'eef miti lubbuu namaafuu yaadun gaariidha lubbuma namummaa ofiitti amananii yaaduun waan barbaachisaadha garu ani video kana wallahi waan biraati fi mareen finne wanni an fide namumma mannatti dhagame bakka namni kuni maal ta'e maan rakkate rakkoon isaa rakkoo kana jedhamee himamuu miti rakkoo muslimummaa qofa baay'ata rakkoo mee sabiyyoonni kararratti yaatee wallahi mee video kana na wajji ilaalame wallahi laazim wallahi ani video kun hedduu nagaddiisiise anta ilma namaa akka rakkatee argeen beeku yaa oromoo wallahi sabiyyin karaa gubbarra gayyaate ya rabbi biyyateena biyya nagaa godhe ya rabbi yalolaan godhe ya rabbi sabiyyoonni daa'imman tun karaa gubbarra gaddeemtee karaa gubbarraa nyaata soqatte subaalaa keessaa nyaatanii bariyaa oomee video kana daawwadha wallahi yoo rabbii sodaadha video kana daawwadha like share godha yoo rabbii sodaadha wallahi ilmuma namaa akkana rakkatee rakko akkana kana keessa jiru anillee wayna mudata ilmaan kee way mudata jettee ko tafkir way sitti dhagamu qaba yaa bani adam wallahi ijoolleen tun sababa abbaan isaanii irraa dhumanii haati isaanii irraa dhumanii obboleeyyan irraa dhumanii kophaa ofii daandiratti baanii subaalaa keessaa nyaatu wallahi yoo isinitti dhagame like share godha waliin gaa namoonni hedduun ijoollee kana gargaarutti jiran like godha abbaan rabbi laaffisee haa gargaaru an gargaaraa isiniin hin jenne yoo dandeettan gargaaruu dandeettan isaan akkaawuntii ofii maxxansanii jiran wallahi namummaa isaaniitu natti dhagame video kana yookaan jaaladhee yookaan waan biraatiif hin finne wallahi namummaan akkamitti akkanatti rakkata waan jedhu wallahi ani rakkadheellee nama rakkatellee arge rakkina akka sabiyyoota kana argeen beeku anna sabiyyi dhalattee ya rabbi namuma bira dhaqee mallaqa qooduu sanu ya rabbi qabeenya itti bani ya rabbi bar namni hagasuma daa'imman sabiyyii kana bira dhaabatee kararraa walitti qabee bar namni barandaa jala taa'ee waan isin gaddisiisu keessaa ani waan akka malee mataana nyaate zubaalaa keessaa wanna zubaalaa qosaashaa keessaa yaatanii nyaachuu san mee isin hundinuu irra deebi'a alaala waan akka malee garaana nyaate waan akka malee ammallee sammuu kiyyatti rakkoo ta'aa jiru rakkoo guddaa ta'aa jiru jechuudha waan baay'ee isin gaddisiisu wallahi isin hundi keessanuu video kana like godha qoqqooda share godha maaliif jennaan wallahi namummaa maafiitti share godha anaaf share godhina anan jaalatina ani isin fedhu na jaalatina anu isin jaalanne jechuudha maaliif namummaa ilma namaatu beekan irra caalan namaan beeku bas am rakkoon narra gahamoo hin ga'u akka nama san irra gahee jedhe hin beeku ilmi namaa irra caalan cal jennee uuma bakka lubbuudha bar muslimni tokko yoo dhume bar
ni jarris akka nuti bar lubbu akka nu qabnu qabari bar yookaan hantuuta yookaan bofaa miti bar lubbu akka nuyi tanatu akkas ta'ee jechuudha nus yookaan kana biyya keenya amma mudatutti jira biyya keenya waan shakkii qabnu miti jechuudha kanaafuu ifama guddaa wajjin video kana like share godhaati qoqqoodaa warri immoo YouTube kanaaf haarawataatan subscribe like share gochuun nu jajjabeessa maaliif jennaan video saba keenyaa saba yookaan saba keenya qofa osoo hin taane saba miidhamaa amma video kalee maxxansirratti koomantii nam tokko koomantii bareeda barreesse galatooma warri koomantii kan barreessan maal jechuudha dadde koomantii tokko yeroo biraa walitti jamma'ee isin fida kanaafuu qooda isin jedha ummata kana du'aayi godhaaf wallahi waan biraa ani mallaqa gargaaraa isin jedha du'aayi godhaaf rabbiin akkanatti nu rakkisin jedha ofuma keessa deebi'aa du'aayi rabbiin nama rakkisi rabbiin nama hin rakkisa akkasitti nama rakkisi yoo ilmi kee gabbayee shaaraa gubbarra zifilti gubbarra zubaalaa nyaata karra deemee guurmii maal isin fakkaata yaa obboleeyyaa kanaafuu ani video kiyyaarraa kanarratti kan isin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu hanga video biraati walitti deebinu akka nus jajjabaannu jechuudha video kana qoqqoodaa share godha yaa please share godhu waan mallaqaan bittu miti jechuudha ummatana bichaa share goota like illee ummatanaan goota waan mallaqaan bittu miti share gochuun irraa fakkina oromootii yasin jedha akkasuma ummata Afghanistan kana